Kijibaan maal godhaa? Bishaan xiqqoo isee fincaan fakkeessee jechuudha. Giiftii fi gooftaa jalatti gannaqa. Jalatti jiisa. Giifti illee gooftaa fincaa'ee jirti. Gooftaa illee giiftii fincaa'ee jira. Kafalfalaa kanallee horii dhaltii keessa kaa'ee qabeenya adda addaa keessa kaa'ee itti falfalee kafeete dhiisii jedhee keessa kaa'ee jechuudha. Falfalaallee gooftaan kun. Kahattuu kanallee fuudhee suuqii guddaa keessa kaa'ee jechuudha. Kafeete hatii kafeete dhiisii jedhee. Bal'inaan barbaannan kunooti daawwadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irra jirtan. Gaafidha akka gaafititti inni oduu duriiti. Akka gaafititti isin haa gaafadhu. Deebinaa deebistu jechuudha. Innis maali? Dur nama sadiitu jira. Hattuu, falfaltuu fi kijibdutu jira. Kana sadiin keessaa kamtu irra hamaadha jettu isin akka nama tokkootitti. Odoo hattuun hin jira ganda isin jirtan keessa, kijibduun hin jira, falfaltuun hin jirti. Kana sadiin keessaa hamaan kami jettanii yaaddan akka nama tokkootitti isin. Deebii keessan koomantii jalatti xaaftanii tole kaa. Dur nama sadii jira. Kijibaa, hattuu fi falfaltutu jira ganda wayii keessa. Achi jarri kana kijibaa, hattuu fi falfaltuu kana dadhabsiisan ganda jiran san keessatti. Ka hattuullee hin hata ummata hirriba dhoogge. Ka falfalaa kunillee in falfalaa jireenya nama dhoogge. Ka kijibaallee kijibaa akkasumatti nama walitti buusuun fixe. Achi ummanni itti yaa'ee aree ofirraa ganda ofii keessa. Ajjeesuudhaaf yoo itti yaa'an badanii deeman. Osoo deemanuu fagaatan biyya sanirraa. Fagaatanii deemanii amma qe'ee nama wayii dhufan. Qe'ee abbaa qabeenya guddaa tokko dhufan. Qabeenya guddaa qabaa. Namtichi amma isaan itti dhaqan kun. Achi booda eessa eddan jennaan akkana nu ari'anii. Ganda keenya keessaa nu ari'anii. Nuun jedhanii ganda keessa. Sana achi kafalfalullee gara laalee kan itti walii falfalu dhabee ofirraa dhiise falfaluma waan jedhamu kanaa dagatee in dhugaa hin nyaata waa'ee makanaa ofirraa dhiise. Ka hatullee suuqii kanatti mallaqatti ol seensise hatee fida bakkeen inni fidu jira hin jiru. Sani achi bakkeen inni fidu hin jiru gara laalee kam hatee kam dhiisa ofumarraa dhiise. Amma ka kijibaatu hafe. Ka kijibaa kun amma kijibni abbaan dhiisu gaarri hin godaanu jedhama. Amalli abbaan dhiisu gaarri hin godaanu jedhanii. Ka kijibaa kun dhiisuu dide. Dhiisuu didee jennaan maal godhaa? Galgala wayii namtichi kun qabeenya ka qabu kun jechuudha. Niitii isaa giiftii jedhanii yeroo duriitti. Dubartiin giiftiidha, abbaan qabeenyaa gooftaa. Achi booda namtittiin giiftiidha, abbaan qabeenyaa gooftaa isaan rafan. Yaani isaan bira gala mana gala. Inni bakkuma fedhe yookaan bakka horii deema yookiin bakka suuqii deema yookiin manuma ta'a. Amma giiftiif gooftaan haa rafan eegeet borumtaa gooftaan kun ummanni itti yaa'ee hojii isaa hojjeta. Borumtaa haamaa qaba. Haamaa sanirra galgala haajarri rafanii eegee suuta jedhee bishaan ho'isee haajarri rafanii eegee suuta jedhee jara jalatti jiise. Bishaan ho'aa yaani danfaa osoo hin taane jiddu galeessa akka fincaanii fakkeesse. Jara jalatti jiisee jennaan amma wallaalanii giiftillee gooftaa laaltee sila har'a maal ta'e gooftaan jettee namtichillee sila har'a giiftii maaltu itti bu'e jedhee laaleetu bacaddise. Waluma taazabanii wal shakkan ka jarri lachuu. Amma jarri lachuu wal shakkanii waluma laalanii caddisanii amma gooftaan ka'ee deeme. Haama ummanni itti yaa'e haamaa oolanii sanirra inni illee achi dhaqee takka haamee kalasmee waan irra gayanii ummata waan nyaataa godhaa jiran moo godhaan jiran laalee dhufa jedhee gale. Galee yoo jedhu namtittiin giiftiin tuni dubartoonni itti yaate
kun waxii hojjeta, kun buddeen hojjeta. Sanirra achi keessa dhufee giiftii jedhee ati hin jirtaa fi kana hojjetta. Gooftaan uummata achitti gadi yaa'e san keessatti eda giiftii na jala fincoofte jedhe. Ati immoo asitti amma kan hojjetuu fi dubartoota keessa teetta alaasi galchee maqaan kee alaasi gale jedhe. Amma jedheeni jennaan sana achi giiftilleen ofii na jalatti fincaa'ee maqaa na balleessaa hojjette dubartootuma keessatti balaan jirra kana gadi buufte. Ofii na jala fincaa'ee akkamitti maqaa na balleessa anuun dubbanne yoo jette balaan jirra kana gadi buuste. Gadi buuste jennaan amma fiigeet ammallee gooftaa bira hidhakaa gooftaa bira dhaqee gooftaa hin jira jettee deemta. Giiftiin eda gooftaan na jalatti fincaa'e jettee dubartoota achitti gadi yaate keessatti maqaa keessi yakkite. Dubartii waa hojjetaa jirtu takka hin jirtu. Sima hamataa jiranii jedhee akkana gooftichi kaasii xixiisee galee ofii na jala fincooftee maqaa na balleessi taa'oo jedhe namitti giiftii isaa qabi yoo jedheen kottee ol garagalche inni ajjeese jechuudha. Kanaaf hamaan eenyuun yoo ka jettan taate kanaaf hamaan kaminni yoo ka jettan taate hamaan kijiba jechuudha gabaabumatti. Addunyaa kanarratti wanni akka kijibaa hamaan hin jiru. Fudhadha Itoophiyaa keessa fudhachuu dandeettanii abaa irraa shaneen TPLF irraa juuntaa sababa maal sababa kijibaati jechuudha kun hundi ka ta'eef. Kanaaf hamaan guddichi addunyaa kanaa hamaan kijiba. Sababa kijibaat warra sadii san keessaa kijibatuyyuu amala isaa dhiisuu dadhabe jechuudha. Hattuulleen dhiiftee falfaltuulleen dhiiftee kijibni dhiisuu dadhabe jechuudha. Namni waa sadii moo waa afuriifataa tokko dhabee lammaffaa amala sadaffaa quufa afraffaa illikii yookiin immoo illikiif jechuudha. Illikiifata jechuudha. Kanaafi hamaan kijiba. Kanaafi kijibaa fi ibiddi yoo jalqabdu salphaadha jedhama. Yoo jalqabdu kijibni fakkeenya namni wayii yoo kijibe ibala akka isin jedha ibala akka isin jetti lafuma wal qa'ee yoo kijibu san salphaadha. Abbaa kijibu saniif garuu booda takkii lubbuu isaati irratti miidhaan dhufa takkii lubbuu namaati irratti miidhaan dhufa jechuudha. Sababa kijiba sanii ibiddillee akkasuma yoo jalqabdu ibiddillee salphaadha. Garuu achi keessa lubbuu namaatu bada. Ibiddi yoo jalqabu fakkeenyaaf kibriita irraa jalqaba wallaa yookiin immoo maal jedhama Oromoffaan laayitariin kun kanarraa jalqaba. Garuu hoo sababa sanii lubbuun hedduu bada qabeenyi hedduu bada. Kijibni illee akkasii jechuudha. Kanaaf waan akkasiiti hanga kabiraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura. Like, share. Addunyaa tanarraa wanti naa ta'u afaan Oromooti yookaan haasa'u. Daari Mumbaayee. Daari Mumbaayee. Daari Mumbaayee. Addunyaa tanarraa walumaan naarsu kan kijiban jirreen Oromoo dureessu. San Rabbi haa busheessu Rabbi haa balleessu.